Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa Kelloo miidiyaa irraa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kunooti. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Obbo Laggasaa Tulluu kanneen mootummaa komatan qeeqan fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii karaa feesbuukii maxxansa barreessaniin ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa kanneen mootummaa irratti yaada mormii dhiyeessan qeequudhaan barreessaniiru. Barreeffama kaleessa katabame kanaan mammaaksi ja'uusaa akka hibbootii jedhan. Diinonni seenaa keenyaa warra waan itti himan hunda of keessaa darbatanidha jechuun ibsan. Namoonni akkanaa gama dantaa hawaasaa fi biyyaatiin waan madaalan amala baandaa waan ta'eef hin saalfatan jechuun barreeffamichaan ibsan. Waan dhufe hundaa duukaa fiiguun hojii guyyaa guyyaa isaaniitii ka jedhan qondaalli mootummaa kun dirqama lammummaa ka dantaa dhuunfaa caalsifachuu hin fedhanii jedhan. Warra beekumsi isaaniif kanneen dantaa sabaa, tokkummaa sabaa fi abbaa biyyummaa eeguu fi kabachiisuu hin dandeenyedha jechuun qeeqan. Gantummaan isaaniif akka hojii gaariitti lakkaa'ama ka jedhan namni kun kaayyoon isaanii hanga garaa fi boorsaa isaanii guuttatanitti jechuun ibsaniiru. Barreeffama kanaan ifatti maqaa dha'uu baatu kanneen miidiyaan qeeqaa kataban irratti fuulleffachuun ibsan. Dubbii kana bifa qoosaa fakkaatuuf gatii hin qabnetti fakkeessuun Jawar Mohammed fuula miidiyaa dhuunfaa isaan suuraa kaasee maxxanseera. Bara kana Jawar Mohammed namoota mootummaa qeeqan keessaa tarree jalqabaa irra ka jiru yoo ta'u, dubbii qondaala mootummaa kanaaf deebii gahaadha jedhamu laatee jira. Oduu itti aanuun konkolaataan atoobisii elektirikiin hojjetu magaalaa Finfinnee keessatti hojii eegale. Itoophiyaa keessatti tibbana konkolaataan uummataa elektirikiin socho'u hojii eegaluu isaa gabaafameera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanechi atoobisiin elektirikii 100 hojii eegalsiisuu miidiyaalee biyya keessatti himaniiru. Bulchiinsi magaalichaa rakkoo geejjibaa uummataa salphisuuf ciminaan hojjechaa jiraachuu kantiibaan magaalichaa ibsan. Akkasumas atoobisoonni geejjibaa uummataa kanneen 100 har'a tajaajilaaf kan dhiyaatan ta'uu eeruun geejjibni kun rakkoo dinagdee biyyattii fooyyessuuf gahee kan qabu ta'us dubbataniiru. Atoobisiin kunneen bu'aa walta'iinsa mootummaa fi dhuunfaa ta'us himanii jiru. Magaalattii keessatti atoobisoonni geejjiba uummataa 1170 ol magaalichatti bobbaafamanii hojii hawaasummaa hojjetaa akka jiranis eerameera. Eebbi konkolaattota elektirikii 100 ta'an kun har'a qondaalota mootummaa bakka argamanitti taasifamee jira. Oduu itti aanuun Burtukaan Tamasgeen dabalatee namoonni dhuunfaa shororkeessummaan shakkamaniif yeroon qorannoo dabalataa guyyaa 14 kenname. Dookimantarii sobaa miidiyaaleen Burtukaan Tamasgeen ilaalchisee tamsaasuun walqabatee namoota dhuunfaa shororkeessummaan shakkaman irratti qorannoon guyyoota 14 dabalataan akka gaggeeffamuuf ayyamame. Manni murtichaa poolisiin shakkamtoota kanaaf qorannoo dabalataa guyyaa 14 kenneera. Burtukaan Tamasgeen, Nebiyyuu Tumeelsaan, manaajira televezyiinii EBS Taariku Hayilee, Gulaalaa olaanaa sagantaa Addis Miiraaf, Darajjee Luqqaalee, Illiinaa Taarreqany, Naayizer Darajjee fi Metaageenyi Allamee ka jedhan kanneen qorannaadhaaf guyyaan 14 irratti qabame keessaa isaan ijoodha. Humnaan aangoo dhuunfachuu, meeshaa waraanaa hidhachuu, seeraan ala gurmaa'uu, hooggantoota gareewwan finxaaleeyyii fi farra nagaa naannoo Amaaraa tokko tokkotti socho'an waliin walii galtee uumuun raggaasifama uummataa mootummaa laaffisuu fi dhiibbaa idil addunyaa uumuu, waldhabdee uumuu fi saboota sabaaf sablammootaa fi uummattoota wal danda'anii fi wal kabajanii jiraatan gidduutti waldhabdee uumuun hojii isaanii akka carraa gaariitti fayyadamuun wal arganii wal fudhatan jechuun mootummaan komateera. Ergama hooggantoota garee farra nagaatii jechuudhaanis mootummaan himate. Poolisiin jimaata darbe guyyoota dabalataa 14f dhimmicha irratti qorannoo bal'aa qaamaanis ta'e ragaa dookimantiitiin akka gaggeeffamu gaafate hordofuun manni murtichaa guyyaa har'aa gaaffii poolisii kana fudhatee qorannoon guyyaa 14f hayyameera. Kana malees odeeffannoo shakkamtoota irratti walitti qabee fi hojii qorannoo hafe mana murtii olaanaa federaalaa kutaa lidataatti beellama qabameef dhiyeessee jira. Oduu keenya itti aanuun addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden karaa nagaan naannoo Somaalee keessa socho'aa jiraachuu qondaalli mootummaa naannoo Somaalee tokko himan. Qondaalli olaanaan kun OMN akka dubbisetti addichi karaa nagaa qofaa qabsaa'uuf bu'uura walii galtee sochii taasisuu jalqabeen naannoo Somaalee keessa karaa nagaan socho'aa jirraa jedha madda oduu kanaatti akka dubbatetti. Kanaan ala naannicha keessa humni maqaa addichaa hidhatee socho'u wayiitu akka hin jirre qondaalli naannichaa himan. Namoota muraasa maqaa addichaa dha'atantu afaan fajjii uumuuf biyya alaa taa'ee karaa marsaalee hawaasaatiin ibsa garaa garaa baasa ka jedhan qondaalli kun qabatamaan wanti namoonni muraasni sun jedhan naannoon Somaalee hin jiru jedhaniiru. Naannoon Somaalee rakkoo nageenyaa akka hin qabnes qondaalli kun ibsanii jiru. Ibsa dheengadda maqaa adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeniitiin bahe irratti addichi gara qabsoo duraaniitti deebi'uu isaa akeekee jira. Kanas amma haalli karaa nagaa qabsaa'uu waan isatti cufateef afaan qawweetiin qabsoo gaggeessuuf akka jiru ibsee ture.
Ibsicha irratti jijjiirama bara 2018 dhufe booddee karaa nagaan qabsaa'uuf galuun garicha kan ibsame yoo ta'u, sana booddee dhiibbaa jabaa mootummaan nurratti godheen qabsoo duraan itti deebi'uuf dirqamneerraa jedha. Qondaalli mootummaa naannoo Somaalee immoo addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen karaadhuma nagaatiin qabsaa'aa jiraachuu ibsuun namoonni muraasni biyya alaa ta'anii gara qabsoo hidhannootti deebine jedhan dirree irra hin jiranii jedhaniiru. Ta'ee jedhanii humnoota gama kaabaa Itoophiyaa fi humnoota alaa mootummaa Itoophiyaa waliin waldhabdee qaban irraa gargaarsaa fi deeggarsa argachuuf ibsa miidiyaa hawaasaan tamsaafamu akka ta'es ibsamee jira. Warri ibsa kanaaf arsus naannoo Somaalee keessa gareen hidhatee socho'aa jiru akka hin jirre ni beeku. Ololuma siyaasaaf ibsa warra kanaaf arsuu jechuun maddeen miidiyaaleetti himaniiru. Oduu itti aanuun wixineen labsii bara aangoo bulchiinsotaa yeroo naannoleetti hundeeffamanii ala lammaaf hanga waggaa lamaatti akka dheeratu dandeessisu har'a mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatee raggaasifameera. Wixineen labsii kunis aangoo mana maree federeeshinii kanaan dura murtee yeroo aangoo bulchiinsa yeroo naannoo dheeressuuf afayyaa'ii mana mareetiif kenna. Labsiiwwan haaraan kunneen wixinee seeraa dambii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1995tti sirna mootummaa federaalaa itti naannolee jidduu galu fooyyessuuf ba'e irratti kan hammatamudha. Paarlaamaan walgahii har'a eebila 1 bara 2025 gaggeesse irratti dhiyaachuun kan raggaasifame labsiin kun bulchiinsa yeroo naannoo Tigray kabarrii aangoo isaa xumurame kan waggaa dabalataa tokkoof dheeressu ta'a. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigray kan hundeeffame dambii lakkoofsa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015tti ba'e irratti bu'uureffamuun ture. Dambiin bulchiinsa yeroo sanaa hundeesse ammoo labsii sirna mootummaa federaalaa itti naannolee jidduu galu kan labsee fi gara waggaa 22 dura ba'e irratti hundaa'uudhaani. Labsiin kunis mootummaan federaalaa haalawwan sadii irratti hundaa'uun naannolee jidduu galuu akka danda'u labseera. Sababiin dursaan eerame nagaa dhabiinsa naannoo keessatti uumamu yoo ta'u, yeroo kanattis mootummaan federaalaa akka jidduu galuuf mootummaan naannichaa gaaffii dhiyeessuu danda'a. Naannicha keessatti yoo sarbamni mirgaa namoomaa raawwatamee fi mootummaan naannichaa yoo gochicha to'annoo jala oolchuu dadhabe mootummaan federaalaa jidduu gala. Haalli sadaffaan labsicha irratti kaa'ame gochaawwan akka sosochii hokkoraa hidhannoon deeggarame yeroo raawwatamutti yoo heerri mootummaa balaa irratti kufuu jedha. Sababiiwwan haalliiwwanii akkasii mudachuutti jidduu naannolee kagalu mootummaan federaalaa dhimmoota raawwachuu qabaatu keessaayis qaama seera raawwachiisaa olaanaa naannichaa dhorkuudhaan bulchiinsa yeroo itti waamamni isaa mootummaa federaalaa ta'e hundeessuu ka jedhu keessatti argama. Bulchiinsi yeroo haala kanaan hundeeffamus ka turu yeroo waggaa 2 hin caalleef akka ta'e labsichaan eerameera. Manni maree federeeshinii yeroo aangoo bulchiinsa yeroo dheeressuun barbaachisaa ta'e yoo argate yeroo baatii 6 hin caalleef dheeressuu akka danda'u labsicha irratti kaa'amee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.